Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa haysanii? Fayyada. Fayyaa akkam nagaami? Nagee. Akkami ijoolleen akkamitti isin mucoon teessan akkamitti isin irraa deemte? Akkaataatti deemte guyyaan san saftii ture. Ka'eetiin magaalaa dhaqee hogguun dhaqee toora sa'a 3 fi cinaa kana kaateetii tolte. Inni deemte jechuun isin asii? Ni deemte. Ayyee. Deemnaa mucaan xiqqaa dhufeetii natti hime. Sani hoggunatti himeen ka'ee hogguu mana dhufee manninis ulaa banaa dhiiftee. Isin manuma ulaa banaa dhiiftee asii deemte jechuudha? Ni deemte. Erga deemtee waan qabda akka geessime? Erga deemtee hunoo amma baatii 10 akka keessa jirti. 10 akka keessa jirtan amma barbaaduma jirtan moo akkami sila? Barbaadumatti hin jira. Egaa isin baddee fi harma iddoo biyyallee dhaqee karaa jijjigaa kanallee deemee kuma barbaadumatti hin jira. Waan takkan agarree jechuudha? Waan takkan agarree. Akkami duuba amma mee akkamitti haalli isin amma itti deemteetu jira? Akkanuma lafaa kaateetuma deemte moo akkami mee haala akkamiin deemte meesha? Akkaataa isin itti deemte san dura bultii osoo isin badiin dura namicha tokko na dhufee jette guyyaan san saftiidha. Faras gaarii asii bu'eetuma mucayyoo ati hojjechuu ni feetaayii ni fedhaa jette. Sanii duba ati hayyama uumaan teessiif kanniti hin beene ni gaafadhaa. Aadaa Harargee ni beektaa miti mulawwaa fi kana godhu ni beekaa. Haya sanii innis waan jeeni duba uumaan te hayyama siif kanniti ni gaafadhaa jette. Kutaa meeqa barattaa? 7 baradhaa. Haya yoo uumaan te hayyama siif kannite gaafadhu naan jee ka'ee kutee jette hoggunaan dhufee laaqana ni nyaadhe jee mana gale. Sanumaan anis ummaa waan dubbii namaatis hin fuudhine kana jeetumaan itti hime 15 akkasiin uma baddee mucayyoo bakka seenteen dhabe. Eega inni akkasitti itti hime booda baddee jechuudha. Eega inni akkas jee gaafate. Sani anillee ollaan jee namichi kun nu beeku. Saayii tana guutuu tana keessa akkamiin mana kiyya kana dhufuu danda'e jee ollatti himnaani ollaan illee iftu ilmuma ta'e gorfadhu. Namicha itti dhiisinaan jedhanii 15 akkasiin uma baddee mucayyoon. Mucayyoon numa qottee jechuudha amma baatii 10 akka geessee jirti erga baddee jechuudha. Wooma takka hin garree. Wooma takka na garree. Faanasii waan gartan hin qabdanii jechuudha. Waan takka na garree poolis xaabiyaallee dhaqee mazaggabsiisee duwwaa lamaa kanallee dhaqee mazaggabsiisee isumaan barbaadu jira wooma takka hin dhageenye nu baatii 10 akka keessa jirti. Furmaanni amma wanni jiru hin jiru jechuudha ammaan tana. Wanni takka hin jiru. Hayyeega hordoftoota jaalatamtoota keenya akkuma dhageessan kanatti wanni furmaanni jiru hin jiru. Rabbiif jecha wanni nu gargaartan sheer gootanii nama biraan nuuf ga'uudha. Akkasitti mucayyoo tana bilbilaas achi jala description jala isiniif kaa namni mucayyoo tana arkitan bilbila kanaan nuuf dawwaluu dandeessanii rabbiif jecha sheer nuuf godha. Hayyee nageetti tura.